Ajjecha obboleettii keenya Makkiyaawaa Saudi Arabiyaatti duute kan paaspoortiin ishee Shaashamannee jedhu maaliif akka duute hedduun keenya yaada keessa galaa turre. Duuti sinu gaddisiise maaliif akka ajjeefamte gariin yaada hedduu kennaa turanii hamma garuu maaliif akka duute ragaa tokko qabadheen dhufe akkam jirtu hordoftoota keenya. Ajjechaan obboleettii keenya hedduu onnee nama madeessa keessattuu shamarrummaa isiitii wajjin dubartii ta'uu ishiitii wajjin of gargaaruu maatii ofii gargaaruuf erga baate harka namaatti duutee erga maaliif akka ajjeefamte hardhamee ragaa tokko qabadheen dhufe. Namoonni hedduu yaada hedduu keessa seennee turre seentanii turtanis illee koomentiilee gara hedduun dubbisaan ture. Gariin isaanii inaaffaa yookaan inaaffaa abbaa warraas kan jedhu jira, kan ijoollee irratti inaafte jedhu jira, kan abbaa warraa ishee irratti inaafte shakkiidhaaf ajjeefte madaamiin kan jedhu jira. Garuu akka sanaa miti dubbiin kan biraati. Bakki kun ajjechaa geessullee ni baafteedhaan ture. Hamma garuu wanna biraatu argame, wanna biraati kan deemaa jiru. ومن الأجائب نموني بيا باتن واحد أرجع مجرى واحد أرجتني نمني بيا به واحد أرجع أكشي أمين إبروشيك نيجي أنوتي نما كتابة تربك أرى إره نما بيا تربك واقع فرجعني نمني بيا به واحد اسم مدة تجرى منا مدامي كيستي أبولتين كينيا أكاتان اسم اتدوتي أكهي ماجروتي بوفا جري جبران ويتجري أنا منا كيسا بوفا جري جبران bufa mana keessa jirudha. ومن الأجائب أمانتا غراغراتو جرا الدنيا كيسا أمانتا هدوتو جرا نمني وان فدتي أمانو مرغا قبا هندندا أكاتي أمانوس هندندا ربتي أمانوس ندندا هوريس ربي كينيا يچوس ندندا ilma namaas rabbii keenya jechuun ni danda'a. Mirga qaba. Waan itti amane isa beeka, waan itti amaneef isatu beeka. Ma kanatti amana jechuu hin dandeenyu. Sana warra karaa kitaabaati wal qabuu ni danda'ama. Garuu ma kanatti amana jechuu hin dandeenyu nuti. Asumatti hubachi akka hubattanu barbaadetanii wantin dhufeef waa'ee amantii osoo hin taane akkaataa hintalli itti duuteedha. Kanaafuu asirratti ergaan isiniif qabu dabarsuu barbaadetanii kana kaase. Bofa yookaan mana keessa jawwee jirutu jira. Bofa jedhana bakka gariitti jawwee kan jedhamu jira. Kana tarii isheen in ajjeefne baaftee gadhiifte akka marrajaan fuula miidiyaa irraa himutti. Bofa kana baaftee gadhiifte, bofa kana maa gadhiifte kan jettuudha duutitti murtaa'ee ajjeesuun isaanii ruuhiin bofa kana ruuhiin ishii ruuhii bofa kanarraa hin mararre jechuudha. Bofti kun manaa bahuu hin duune bofa kana hin ajjeefne manaa baaftee gadhiifte jedhani. Akka himamutti bofa kana manaa baaftee gadhiifteeti kan isiin duute, kan isiin ajjeefamteef malee bofa kana hin ajjeefne iyyuu. Bofa keenya manaa baaftee jechuudhaan lubbuu isii dabarsani. Obboleewwan kiyya kanarratti namoonni hedduu bakka hedduu galtanii ana waa hedduutu qaqqaba. Sababni waan kanarratti xiyyeeffadhee haasa'u ergaa hedduun na qaqqaba. Akkuma obboleettiin keenya isiin Dubaay fooqii 8ffaa irratti dallaalli Itoophiyaa dallaala Suudaanitti gurgurattee dalagaa nagashii asitti birrii keessiifan kaffalaa jennaan hin kaffaltu sin ajjeesa malee jettee fooqii 8ffaa irratti qaqaa jirti. Guyyaa kamisaati kan tikkeetti muramnaan gara Liibiyaa deemtu. Maaliif akka deemaattu hin baramne asumaan du'aa'ii godhaa fi takatattalaan jira. Akka isheen miliqxu godhaatan jira. Rabbiin lubbuu si hambisu. Liibiyaa biyya yoo xiqqaate dhengedda bomboleettiin namoota 5,000 ol fixee jira. Liibiyaan biyya nafsiin namaallee itti qallaaliidhaan ni beektan jedhee yaada. Du'aa'ii obboleettii keessanii akka gootan asumaan ergaanan dhufe kana osoo hin taane kanan jedduun buusee jira. Isiinis lubbuu keessan jira. Fooqii 8ffaarraa bakka naquun qabu achitti ne taphataa jirti jettee kan himattee jirtu. Eda video eda keessatti dabarseen jira. Rabbiif jedhaa bakka jirtanutti du'aa'ii godhaa fi isiniin jecha gara obboleettii keenyaatti yoo deebinu wanni akkanaa isin mudata. Garii mana shiishaatu jira. Garii immoo wanna adda mana keessaa qabu. Ijoolleen keenya dhaqaniiti maa waan akkanaa gabbartu, maa waan akkanaa gootu jedhanii haasa'uun hin barbaachisu. Hojiidhaaf dhaqxan waan ta'e jennaan wanna kana keessa galuun isin hin barbaachisu. Gaafa wanni kun
isiniif hin taane gaafa wanni kun rakkoo isin irratti uumaa beektani gaafa wanni kun isin irratti bannaan rakkoo akka isin irratti uumu beektani mana sana gadhiiftanii baduun yookiin immoo karaa ejensiitti bilbilatanii jala hojiinaa jijjiiri jechuun yoo didee hunda keessanii ol ta'e nama Itoophiyaatti dawwalatanii baduun kanarratti lubbuu ofii eeguu namni isinitti seera muru jiranatti hin fakkaatu. Obboleewwan kiyyaa bakka hedduutti waan hedduun agaha an nama hedduutu natti mata nama hedduu waa dhufe natti ma sagalee hedduun na bira jira wanna adda addaati isin mudata garii dhiiratu mana keessatti dhiirri arabaa dallaalee kadhatee waan adda addaa badiitti dalaguudhaa kadhateennaan qophoon koo nan badamoo namitti najjeefti kan jedhu jira. Gariin immoo kan baasanii gatantu jira sababa isiin wajjiniin baalagachuu dhabdeef yookaan badii dogoggora hojjechuu dhabdeef obboleewwan kiyya wallahi an sagalee hedduu biraa qaba nama hedduutu waan akkasiinatti himata dhufe wanna akkasii hedduutu mudata garii immoo isiin dhiira kana diddee abbaa warraa ishii diddeennaan kan inni isiitti dhaqee sobee himuufaatu jira. Intalli kun waan akkanaati hojiirraa baas jedhee isiin immoo hojiirraa baasuurra kan ajjeeftu jirti obboleewwan kiyya waan akkanaa birrii isiin kontiraata fudhattee dhuftee gizee isiin akkana badii dalaydu baaftee galchuurra intala ajjeesuu dhiyaatu jira sammuu rabbiin nama adda adda uume waan ta'e jennaan. Obboleewwan kiyya yeroo rakkoon tokko isin mudate jedhe gara imbaasiitti iyyachuu fi karaa miidiyaatti iyyachuu bootaa jirtan sana himachuu fi akkaataa namni isinitti argatu himachuun murteessaadha obboleewwan kiyya wanna akkanaa kun baay'ee isin qunnamaa jira baay'eetu na qaqqabaa jira sagalee isinii hin maxxansu malee an warroonni dallaalli akkammaa dallaalatti isin dabarsee isin qaqaa jirus rabbi isin habaasu furmaata jiru immoo gama keessaatiin an hamma ta'e isinii fallaadhaa bakkan jirutti isin gargaarsisuu nan danda'a dabalatammoo namoonni aramni akkanatti isin rakkiftee jirtu hubachiisa asirratti na hubadhaa. Namoonni aramni isin rakkiftee dawwalachuuttis isin rakkiftee embaasiitti dawwalachuuf isin rakkattanii jirtanu qaxxitaa gama keenya gama waastaappiitiin na dubbisa lakkoobsa araba sana naa kenna akkanatti nama ta'u hedduutu bahanii jiranii namoota hedduutu lubbuu isaanii rabbi hambisee jira waan ta'e jennaan kanarratti akka obboleettii keenya kana makkiyyaa rabbi ruuhisii jannataan haqanansiisu isheen maa bofa gabbartaniidha kan isiin gadhiifte natti fakkaata akkasii wantichi wanna akkanaa hedduutu jira hedduun dhagaa waan ta'e jennaan maa akkas gootani kan jedhu hedduutu irra wajjiniin dubbatu.